Videoon kun kan qophaa'e YouTuberoota hundaaf yookaan immoo warroota YouTube hojjechuudhaaf qophii irra jirtaniif kan qophaa'edha. Egaa YouTuberoota hundaaf emailiin kun asirratti argartan kun yoo kan isin dhaqqabu taate isin warroota abbaa carraati. Emailiin kun hunda keessanuu ni dhaqqaba jedheetii yaada. Emailiin kun anas dhaqqabeetiin jira, isinis ni dhaqqaba jedheetii yaada. Warroonni YouTube chaanaalii qabdanii fi YouTube irratti hojjechaa jirtan. YouTuberoota baay'ee miliyeenera taasisa jedhameetii yookaan immoo emailii eeggamuudha jechuudha. Egaa emailiin kun maal jedha? Emailii kana irratti immoo akkamitti walii galtanii qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Emailiin kun hunda keessanuu dhaqqabeetiin jira jedheetii yaada. Yoo isin hin dhaqqabinis adeemsa keessa YouTubein gallakkisaatiin jira waan ta'eef isin dhaqqaba. So emailii kana akkuma argitaniin wantoota sirreeffachuu qabdanidha har'a kan isinitti agarsiisu. Egaa emailiin kun maal fakkaata? Maaliif jedha? Maaliif isin fayyada kan jedhu boodarra kan isinitti agarsiisu ta'a. Garuu emailii kana irratti egaa baay'een keessan akkuma beektan YouTubein kanaan dura kaffaltii isiniif kaffalu advertaizeroota adda addaa yookaan immoo warroota beeksisan abbootii dhuunfaa ta'uu danda'a. Kaampaaniiwwan adda addaa wajjin walii galuudhaan egaa beeksifni viidiyoo YouTube chaanaalii keessan irratti gad lakkiftan irratti ni adeemsifama. Egaa YouTuberoonni achirraa kaffaltii argatanii jechuudha. Kana jechuun parsantii 55 YouTubein isiniif kaffala, parsantii 45 ni fudhata ture. Inni kun ni hafa jechuudha. Amma emailii tana takkattiidhaan. Emailii kana irratti walii galtee ni uumtanii ammaan booda YouTubeittu kanaan dura walii galtee uuma advertaizeroota wajjin jechuudha yookaan immoo warroota beeksifatan wajjin jechuudha. Amma directly warroonni beeksifatan kun YouTube irratti direct isin wajjin walii galuu jechuudha. So emailii tana qofa takkatti sirreeffachuudhaan egaa salphamatti advertaizeroota adda addaa yookaan immoo warroota beeksifachuu barbaadan YouTube chaanaalii keessan irratti akka beeksisaniif carraa uumaa jechuudha. Ammaan booda parsantiin isin irraa muramu 45 sun ni hafa. Sitingii kanaan direct waliigaltee kan uumtan advertaizeroota sanneen yookaan immoo warroota beeksifatan saniin jechuudha. Direct YouTubein isinii fi advertaizeroota kana wal qunnamsiisaatiin jira jechuudha. So kun YouTuberoota muraasaaf kanaan dura banamee ture, amma isiniifis banameetiin jira. Emailiin kun yoo isin dhaqqabe akkamitti sirreeffachuu dandeessan, faayidaan isaa maalidha kan jedhu takka takkaan ni ilaalla. Hanga dhumaatti nafaana turadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka foonii akkam jirtan? Dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabu viidiyoo har'aatiin kan ilaallu emailii ajaa'ibaa takka kan emailiin kun YouTuberoota hundayyuu ni dhaqqaba jedheetiin eegaa YouTubein YouTuberoota baay'eedhaaf dhaqqabeetiin jira, anas na dhaqqabeetiin jira. Egaa emailii sana takkatti fayyadamuudhaan akkamitti miliyeenera ta'uu dandeessanii yookaan immoo galii YouTube irraa argattan kan kanaan dura dabalataan argachuu dandeessan. So kana jechuun qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan akkuma dandeettii keessaniitiin jechuudha. Isa kana akkamitti sirreeffachuu dandeessan? Emailiin kun maal jedha kan jedhu gabaabinatti ni ilaalla. Video kana hanga dhumaatti yoo daawwattan irraa fayyadamtu. Egaa YouTube chaanaalii kana irratti viidiyoowwan darban hundi isaaniitiyyuu kan teekinooloojiidhaan kan wal qabateedha. Hojiiwwan onlaayinii, barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate, waa'ee YouTubeidhaan wal qabate, akkanumallee teekinooloojiidhaan wanta wal qabate kamiyyuu argachuu yoo barbaadan bakki itti argamtan bakka sirriidha. YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa duraan dursitanii gara emailii keessanitti yookaan Gmailitti ni seentanii gara emailii keessan kan YouTube ittiin banattanitti jechuudha. Egaa emailiin kun isin dhaqqabu check gochuudhaaf. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan YouTube jedha, in action jedha. So isuma irratti kilik gootanii jechuudha. Emailii kanaadha. Emailiin kun yoo isin dhaqqabe hedduu tokko irraa fayyadamuu dandeessanii YouTube chaanaalii keessan irraa qarshii kanaan dura argachaa turtan more dabalataan argachuu dandeessan. Sababni isaas kanaan dura akkuma duraan dursee isiniif ibse YouTube beeksisoota viidiyoo keessan irratti darban irraa parsantii 45 ni murata, parsantii 55 isiniif kafala ture. Amma immoo direct warroota beeksifatan wajji walii galuudhaan yookaan immoo advertisers warroota jedhamu wajji walii galuudhaan direct kafaltiin keessan osoo YouTubein isinirraa hin murin parsantii 100 argachuu dandeessan. So kanas akkuma asirratti argartan action requested isiniin jedha. Egaa stand out for potentially more earning opportunities isiniin jedha. Kafaltii gaarii argachuudhaaf opportunity ajaa'ibaati yookaan immoo carraa ajaa'ibaati isiniin jechaa jira. Egaa emailiin kun guyyaa 3 duraadha kan na dhaqqabe. Asin bira hanga ammaattis dhaqqabuu danda'a. Tartiiba YouTuberoota hundaaf gallakkisuu ni danda'a YouTubein jechuudha. Kanaan dura YouTuberoota muraasaaf gallakkisaa ture YouTubein jechuudha. Carraa kanatti akka fayyadaman amma immoo YouTuberoota hundaafiyyuu gallakkiseetiin jira. Akkuma asirratti agartan YouTube jedha. Maqaa YouTube chaanaalii keessanii ni waama. Ergasii immoo opportunity kanatti illee akka fayyadamuu dandeessan egaa direct advertiserii fi brandiiwwan adda addaa wajjin walii galuudhaan egaa
isaanis maal ilaalanii subscriber keessan like keessanii fi wantoota adda addaa laaluudhaan direct isaa wajjin akka hojjechuu dandeessanidha asirratti kan ibsu jechuudha. So why are we including this settings isin jira. Setting kun maal of keessatti qabate kan jedhu inni ilaala. Economy creatorota yookaan immoo youtuberota ni guddisaa jedha jalqabarratti. Egaa maaliifi advertiserota adda addaa brandiiwwan adda addaa wajjin direct waan wal dhaqabdaniif youtuberoonni jechuudha. Kanaafiyyuu earning keessan guddifachuudhaaf yookaan wanta argattan guddifachuudhaaf isin qarqaaraa jedhani. Egaa kunis akkamitti ta'a kan jedhu ni ilaalla jechuudha xiqqoo isii gasiine. Egaa wantoonni advertiseroonni yookaan immoo warroonni beeksisa beeksifatan yookaan brandiiwwan adda addaa beeksifatan egaa maal ilaalu maaliidhaaf waliigalteedhaaf gochuudhaaf deemna kan jedhu haa ilaalu. Warroonni advertiserota warroota jedhamu yookaan immoo kaampaaniiwwan namoota dhuunfaa ta'uu danda'a kaampaaniiwwan adda addaa ta'uu danda'a. Kanaan dura YouTube wajjin waliigalaniitiin beeksifni gara viidiyoo nuti galakkifne irratti akka seenu taasisan. Ergasii immoo persentii 55 san YouTube'n nuuf kafalee persentii 45 irraa murata ture. Amma immoo direct warroonni advertiser ta'anii yookaan immoo beeksisa beeksifatan kunniin direct isin wajjin waliigaltee uumuudhaan kafaltii persentii 100 isiniif kafaluu danda'anii jechuudha. Kanaafiyyuu more isin irraa fayyadamuu dandeessan. Akkuma asirratti argartan channel statistics ka jedhu ni jira including number of subscribers, views, likes and comments jedha. Kana jechuun channel statistics keessan advertiseroonni kunniin yookaan immoo warroonni beeksisa beeksifatan kaampaanii namoota dhuunfaa ta'uu danda'a. Akkanumallee kaampaaniiwwan adda addaa ta'uu danda'a. Namoonni akkasii kunniin maal ilaalu tokkoffaa subscriber isin qabdan, view isin qabdan, like isin qabdan, comment isin qabdan kanneen settingii kana wajjin walii waan galtaniif egaa karaa YouTubetiin namoonni wantoota kanneen ilaaluu ni danda'an. Achirraa ka'aniiti kan beeksisa gara YouTube channel keessanii irratti gallakkisan yookaan isinii wajjin walii galtee uumanii kan beeksisa YouTube channel keessan irratti akka adeemamu kan taasisan jechuudha. Inni biraa immoo audience breakdown ka jedhu ni argama including your audience gender, geographics and age ranges jedha. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Audience breakdown ka jedhamu jira. Kana jechuun YouTube channel keessan irratti audiensiiwwan yookaan immoo maamiltoonni subscriberoonni isin qabdan genderiin isaanii maalidha yookaan saalli isaanii maalidha. Locationin yookaan immoo geographiin isaanii maalidha. Locationin isaanitti argaman biyyatti isaanitti argaman ni ilaalu. Ergasii immoo age range umrii isaan keessatti argamanii sadarkaa umrii isaan keessatti argamanii maal akka fakkaatu ni ilaalu jedhu. Egaa kanneen ilaaluudhaan beeksisa isin wajjin waliigaltee uumuudhaan beeksisa sanarraa kafaltii 100% isiniif kafaluudhaan isin wajjin waliigaltee ni uumuu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan inni biraa immoo YouTube shopping program ka jedhutti argama. Egaa YouTube shopping programii kanarraa akkamitti fayyadamuu akka dandeessan, akkamitti tag gochuu akka dandeessan, meeshaalee adda addaa YouTube channel keessan irratti viidiyoo YouTube channel keessan irratti tag gochuudhaan akkamitti qarshii irraa argachuu akka dandeessan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san ilaaluu dandeessan. So warroonni YouTube shopping programii kanatti kaampaaniiwwan adda addaa ni fayyadamu. Keessattuu kaampaaniiwwan adda addaati. Kaampaaniiwwan uffataa ta'uu danda'a, kan bilbilaa ta'uu danda'a, akkanumallee meeshaalee elektirooniksii adda addaa ta'uu danda'a. Isaan kunniin YouTube shopping programii kanatti fayyadamuudhaan YouTube wajjin waliigaltee uumuudhaan beeksifni gara yeroo isin viidiyoo gallakkeessitan viidiyoo keessan irratti egaa kaampaaniiwwan kanneen wantoota tag gochuudhaan uffata isaanii, meeshaa isaanii fakkeenyaaf bilbila tag gochuu dandeessan, akkanumallee sa'aatii ta'uu danda'a yookaan immoo uffata adda addaa, kopheewwan adda addaa wantoota akkasii sanniin tag gochuudhaan qarshii irraa argachaa turre kanaan dura baay'een keessan ni beektan jedheetii yaada. So namootni akkasii illee maal godhan jechuudha gara YouTube channel keessanitti dhufanii karaa YouTubetiin jechuudha maal laalanii number of tagged videos viidiyoo isin tag gootan hangamta akka tag akka gootan kanaan dura nama viidiyoo meeqa irratti meeshaalee kaampaanii kanniini tag gootan ka jedhu ni ilaalanii views of tagged videos egaa viidiyoo isin tagged gootan san namni hangam akka ilaalan ni ilaalanii ergasii immoo inda tagged merchandise yookaan immoo kaffaltii hangam akka isin argatanii fi hangam akka isin kaffaltanillee ni ilaalanii jechuudha. Egaa wantoota kanneen ilaaluudhaan YouTube shopping programii kanneenitti illee fayyadamuu dandeessan. Kanaan dura isa isiniif ibsee jira bal'inaan jechuudha. So isa kana gaafis yoo qabaattan na gaafachuu dandeessan. Egaa wantoota kanneen itti fayyadamuudhaan ammaan booda advertiseronni yookaan immoo warroonni beeksisa beeksifatan direct isin wajjin karaa YouTubeedhaan wal quunnamuudhaan persentii 100 isiniif kafaluudhaaf egaa emailiin kun murteessaadha. Emailii kanarratti walii galtan jechuudha. Ergasii immoo walii galuun keessan maal isin fayyada? Egaa akkuma asirratti argartan ready to get started jalqabsiisuudhaaf qophiidha isin jira. To access more potential earning opportunities, confirm your choice for channel insights sharing in YouTube Studio isin jira. YouTube Studio keessan irratti walii galtee kana uumuu keessan nu beeksisaadha kan isin jedha. Maaliif earning irra caalatti qarshii irraa argachuudhaaf YouTube channel keessan more qarshii irraa argachuudhaaf opportunity kanatti fayyadamaadha kan isin jechaa jiran. So kanaaf maal gootanii confirm your
your choice ka jettu ni argamti isee irratti click gochuudhaan walii galtee uumtan egaa wanti kun na fayyada jettanii erga yaaddanii direct advertiseroota adda addaa wajjin warroota beeksisan kana wajjin wal qunnamuudhaan direct beeksisa isaanii isin YouTube channel keessan irratti ni adeemsifama karaa YouTubetiin ergasii immoo kaffaltii isaan kafalan kan percentage 45 kana dura YouTube nurraa murachaa ture sun ni hafa direct percentage 100 nu kafaluudhaan kaffaltii amma nuuf kafalamu more dabalataan kaffaltii ajaa'iba argachuu dandeessan jechuudha so confirm your choice ka jettu kana click gochuudhaan salphamatti walii galtee kana ni uumna jechuudha ergasii immoo akkuma masarata argartan gara kanatti isin fudhata gara YouTube studio keessanitti isin fudhata stand out advertisers brands and third party platforms for opportunity to earn more isin jedha kana jechuun egaa kaka'umsaan advertiseroota adda addaa wajjin wal qunnamuudhaan akkanumallee brandiiwwan adda addaa wal qunnamuudhaan yookaan immoo third party adda addaa wajjin wal qunnamuudhaan egaa irra caalatti qarshii gaarii hojjechuu dandeessanii opportunity ajaa'ibaati kan isin jechaa jiran jechuudha more qarshii irraa argachuu dandeessanii isin jechaadha ergasii immoo walii galuudhaaf saanduqa kana tiik gootan saanduqni tun tiik ta'uu sirriitti ilaalaadha asirratti tiik ta'uu qaba ergasii immoo allow advertisers brands and third party platforms to view channel insight for earning opportunities isiniin jedha egaa advertiseroota adda addaa kaampaaniiwwan adda addaa brandiiwwan adda addaa third party ka jedhaman jiran third party jechuun amma fakkeenyaaf YouTubein second party dha sadaffaa party jechuun dhaabbata biraa kan sadaffaadha ta'e wajjin qarshii gaarii akka hojjetaniif isin qarqaaraa jechuudha so confirm your choice ka jettu kanarra kilik gochuudhaan hedduu tokko waliigaltee kana ni xumurtan waliigaltee kana erga xumurtanii booda amma xumurree jirra akkuma masarata argartan garanatti isin fudhata so waliin xumuruu keenya immoo akkamitti beekuu dandeenya jechuu dandeessan so kanaafiyyuu maal gootanii gara YouTube studio YouTube keessanitti seentan direct jechuudha egaa akkuma masarata argartan gara YouTube studio tti seenee jira gara dashboard tti egaa browser barbaadaniin egaa seenuu dandeessan jechuudha gara YouTube studio tti jechuudha kan seenuu qabdan application YouTube studio tti osoo hin taane karaa browseraatiin seenaadha ergasii immoo xumura kanarratti egaa rotate godhee isinitti agarsiisa jechuudha bilbila kan koo rotate godhee isinitti agarsiisa akka sirriitti isiniif mul'atuuf jechuudha egaa YouTube studio keessan irra erga seentanii booda gara harka bitaatiin mallattoo setting keessa seentan egaa isa kana waliigaltee kana waliigaluu keessanii fi waliigaluu dhabuu keessan sirreeffachuu fi sirreeffachuu dhabuu keessan beekuudhaaf jechuudha so ergasii immoo settings ka jedhu ni dhufa ergasii immoo general channel ka jedhutu dhufa channel ka jettu tana kan lamaffaarratti argamtu tanarratti kilik gootan hedduu tokko salphaadha jechuudha ergasii immoo basic info advanced settings and future eligibility ka jedhutu argama so advanced settings ka jettu kanarra kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan akkana keessa gasii quudhaan akkuma masarata argartan channel insights sharing ka jedhu ni argama egaa inni waliigalteen duratti nu uumne isa kanadha asirratti inni kun right ta'ee yookaan isin dhufu ta'e waliigaltee kana karaa sirrii ta'een uumtanii jirtan jechuudha allow advertisers brands and third party platforms to view channel insight for earning opportunities isiniin jedha egaa opportunity kanatti fayyadamaadha qarshii dabalataa percentage dhibba advertiseroota adda addaa kaampaaniiwwan adda addaa brandiiwwan adda addaa wajjin walii galuudhaan hojjechuu dandeessanii ammaan booda qarshii isin hojjettan YouTube channel keessan irratti YouTubein isinirraa hin muru jechuudha isa kanatti yeroo fayyadamtan kana jechuun YouTubein kana isinirraa hin argatu jechuun miti more opportunity dha yookaan immoo carraa ajaa'ibaati egaa kanaan dura argachaa turtan irra caalatti argachuudhaaf isin fayyada waan ta'eef warroonni YouTube channel keessan irraa qarshii hojjechaa jirtan irraa fayyadamaadha warroonni ammaan boodas garanatti dhufuudhaaf deemtan setting kanatti fayyadamaadha isin jechuu barbaada video kan koo kanarraa asirratti xumuree jira karraa fayyadamtan immoo abdiin qaba yeroo biraa video biraatiin wal argina hanga sitti nagahannaa tura isiniin jechaa warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaadha yeroo biraa video biraatiin wal argina hanga sitti nagaa keessanaa jiraadha